urjii baay'ee ani arge garuu dhufeetu miila koo jala gale. Bantiiwwan waaqa kanaa asii ol ilaalan turre. As 45 degree akkas ilaalan turre. Akka mastaawwatiin fuulduratti diriire. Urjii hedduutu irratti faca'e. Maal akkamittan urjii asii gadi ilaalaan jedhe gooftaan. Akkan wallitee as dhaabadhee urjoowwan sun kanaan jedhe. Garuu akkasumaan jedhe. Kanatti iftu eenyummaa keetiin miti. Kanatti iftu beekumsa keetiin miti. Kanatti iftu qabeenya keetiin miti. Kanatti iftu aangoo keetiin miti. Kanatti iftu Kiristoos isa si keessa jiru. Si'achi gaa'ela dhaabatta manni kee ni ifa. Si'achi hojii qabatta hojiin kee ni ifa. Si'achi nagada jalqabda nagadi kee ni ifa. Si'achi addunyaarra facaata lafa irratti ni ibsita. Ani na keessaa wanti ifu jira namni jedhu mee utaalee harka rukutee inni akka jedhu. Mormi jawwee iddoo kanatti qalameera. Mormi bofaa iddoo kanatti qalameera. Watturi. Sintanima. Barnoota kee fuuldura dhaabatee sin dhaabusi jechi. Fiigicha kee fuuldura dhaabatee sin dhaabusi jechi. Nagada kee fuuldura dhaabatee sin dhaabusi jechi. Fiigicha kee fuuldura dhaabatee sin dhaabusi jechi. Jawween hin qalame Kiristoos du'aa ka'eera. Haleluuyaa. Waaqayyo gadi noote joobe waatoobe
manni kun mana warra fiiganiiti. Hoteelli kun mana warra fiiganiiti. Akkasumatti agarsiisa kun hundumtuu fiiguudhaaf qophaa'e. Ameen. Dhaloota fiiguudhaaf qophaa'e. Dhaloota fiiguudhaaf qophaa'e. Haleluuyaa. 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 Har'a galgala maqaa Yesuusiin fiishkaan afuufameera hin fiigu. Learn. The secret of success is having a true relationship with God and with your neighbor. उल्लाह के जालक, फिरा के जालक, लम्मी के जालक, दीना के जालक, kana booddee kan si dhaabun jiru. Humni hundi nun dadhaba. Humni jaalalaa garuu dadhabu. The only power that never fails is the power of love. Hallelujah. Fellowship keessatti wanti isin hambisu kormarii kamiin yoo isin sossobe hin deemina. Waan tokkoon jala murii isinitti hima. If you abandon your relationship with Jesus, you lose everything. If you strengthen your relationship with Jesus, you gain everything. Without Him, there is nothing possible. With Him, there is nothing impossible. Amen. One thing and damage. Amen. Amma yeroo kun kan keessan. Amen. Yeroo kan keessan. Amen. Waan tokko isin ati urjiidha. Amen. Maqaan keessan irra jijjiirame. Amen. Akka isin jira ati urjiidha. Amen. Amen. Urjii lamaan tokko hamma dhufu ati urjiidha. Hallelujah. Yesus juga
Seetan diqaaneera. Seetan diqaaneera. Mataan ijoollee Waaqayyo Solon jedheera. Hallelujah. Seetan diqaaneera. Akka isaatti mirgee kan ba'ee. Namoota argatu. Baay'eedhaa jiraanii. Nagaan keessan irraa faata'u. Waaqayyo beekumsaan qabeenyan afuuran sima eebbisu si wajjin haa ta'u milkaa'aa jiraanii. Hallelujah. Akka keenya wajjin milkaa'uu. Hallelujah. Muslims eebbifna akka keessa ol kaasa. Lift up and receive the blessing. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bakka dhaqxan hundumaatti ibsaa. Ibsaa keessan kan dhaamsu isin fuulduraa kan dhaame haa ta'u. Isin urjoota addunyaa irratti facaatanidha. Sichi kan isin dhaabu hin jiru. Amajaajiin keessan jawween bara dheeraa qofaan isinitti bane har'a qalameera. Yesuus Kiristoos leencota leenca isa sobduu san ari'eera. Ati urjiidha. Ati hin ibsita. Kiristoos keessaa ibsaa.